Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota akka app akkana jechuun uumaa innaan jenna onneeshi jaalala mul'isa ta'eera. Egaa har'a wanti qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Akkaataa fuula keessan kana jechuudha. Fuula fokkisaa kana fakkeenyaaf yeroo viidiyoo waraabu kanatti fokkisaa kana yeroo kaameeraa fuula keessan dhiqxan jechuudha. Tsadaa hettanii nama uumamaan bareede akkasiin ofitti fakkeessanuun qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Haga xumura sagantaa keenyaatti. Kabajaan akkan hordoftan isin gaafadha jechuudha. Egaa jalqaba immoo jawaalli kiyya kun caccabaadha. Nattiin kolfinaa jechuudha. Egaan iskiriina dudduuba kiyyaa kanarratti ilaaluu dandeessan jechuudha. Jalqaba warri gara YouTube channel kiyya dhuftan akka app isa kana jechuudha. Seentanii subscribe gochuu hin irraanfatinaa isin jira. Akkasuma YouTube channel keenya share gochuu hin dagatinaa. Egaa appiin sun jechuudha. Appiin sun isa kana jechuudha. Kunoo isa kana. Isa kana akkanatti seentanii description YouTube kiyya jalan isinii kaa link isa jechuudha. Hogga isin seentanii kun qaallettiin tokko jechuudha akkanatti dhuftee baate jechuudha. Sana booda isa mallattoo jalqabaa kana akkanatti cuqaastan jechuudha. Egaa hogga akkanatti cuqaastanii gaalaarii keessan keessaa footoo fidachuu dandeessan jechuudha. Amma gaalaarii kiyya keessaa suma kana suuraa suma kana fidadha jechuudha. Egaa hoggaan akkanatti naa barbaada jechuudha. Hoggaan akkanatti naa barbaade ofiin san akkana dhiqu dhiiftanii original ka jedhu irraa akkana buuftan jechuudha. Sana booda makeup ka jettu kanarraa akkanatti buuftan jechuudha. Hogga isin akkana buuftanii kana tarreessee isiniif fida jechuudha. Amma jalqabaa isa garanaa jalqaba kana face ka jedhu kana fuula jechuudha. Fuula kana guutuutti galtan. Kana keessaa tokkoffaadhatti inni jalqabaa kun jechuudha. Kana jechuudha laal bakka areedaa kana yoonni isin guddate jechuudha. Hin xiqqeessitanii yoonni keessan immoo xiqqaate immoo hin guddiftan jechuudha akka isin bareeduudhaaf. Iddoo rakkoo keessanii hundi keessan ni beektani gaa. Amma hogga kana bareeffattanii kaatanii kana irra darbitanii isa lammeessaa jiru kana irra darbitanii jechuudha. Boodatti deebitanii. Boodatti deebitanii isa kunoo face shaper ka jedhu kana asiin tuqaa qabu kana akkanatti seentan kun immoo kanaa fi kana jechuudha. Kunoo akkanatti yoo gootan jechuudha. Kana isin qalliis akkanatti yoo keessan furdaa ta'e yoo immoo xiqqaa ta'e gara kanatti abbuttanii xiqqoo akkana gootan raayitiitti gootanii dabarfattan kanas tartiib waan deemtan amma kana irra deemtan face counter ka jedhu kana immoo akkanatti seentan. Hogga akkana seentanii kun immoo kanaa fi kana jechuudha. Kanaaf kana asirratti ilaalaa dhiqqamuu dogongortanii as anaa miti kan hojjetaa iskiriina irratti ilaaltan jechuudha. Kunoo akkanatti buttanii kanaa keessan isiniif qallisaa isiniif furdisa jechuudha. Itti dabalata immoo kuni jechuudha. Kuni naannoo funyaanii kana jechuudha. Naannoo funyaanii kana isiniif sirreessaa kunoo akkanatti qallisee jechuudha. Ittiin aansuudhaan immoo inni dhumaa kunis funyaan kana isiniif bareecha jechuudha. Kunoo akkanatti jechuudha. Egaa hogga kanarraa bareeffattanii suuraa keessan kana fixxanii kaatanii kunoo mallattoon kun ni jirti akkanatti deebitan jechuudha. Ija keessanillee ni sirreeffattan jechuudha. Ija keessan kuulii ka keessaa jechuudha yoo barbaadan agartuu keessaa sirreeffachuu dandeessanii ittiin aansitanii immoo nyaara keessanis sirreeffachuu dandeessanii kunoo nyaara keessanis ni sirreeffattanii ija walakkaas ni sirreeffattanii nyaara ka gadii kanas ni sirreeffattanii ka oliis ni sirreeffattan jechuudha. Yeroo kana fixxanii kaatan immoo soorii dubbatti na deebiseera. Obsumaan eeggachuu keessanii gaa amma dubbatti na deebise jechuudha. Dubbatti ofumaa deebi'ee ishi gara ammaarraa kaaneetiin itti fufna jechuudha. Egaa hogga gara ijaa keessa seentanii ilaaluu dandeessan afaanis hin seentan jechuudha. Afaan yoo isin bal'ate jechuudha afaan keessa yoo bal'aate jechuudha kun asirraan afaan keessa ni xiqqeeffattanii ni bal'iftanii jechuudha. Itti aansuudhaan haadha iccitiidha ishii namatti ni naamu dubbii irraa kana. Itti aansuudhaan immoo asirratti meekaappii dibattanii jechuudha. Keessaaf warra dubartootaa warra dhiiraa kun faayidaan qabu. Warra dubartootaa kun akkanatti bifa barbaaddan jechuudha. Bifa barbaaddan kun afaan keessan kun akkuma asirratti argitan kun asii dibuu jira jechuudha. Iccitii kana immoo namatti ni minaashi. Itti aansuudhaan immoo rifeensa mataa keessanii jechuudha. Rifeensa mataa keessanii ka addaa fiddanii irra kaachuudhaaf kunoo kun ni jira. Kunoo bifa barbaaddaniin mataa keessa rifeensa mataa keessanii diimeffachuu gurraacheffachuu amma kiyya kana laaltanii kunoo haala kanaan mataan ni diimata jechuudha. Kunoo diimaan tasaas ni jira. Ni gurraacheffattan gurraacha yoo keessan diimaa ta'e gurraachas ni gootan jechuudha. Rifeensa addaa immoo fiddanii kan keessanii adda jechuun siistama akkanaa duruu dibeettan jedheen adda addaa kunoo mataaleen akkanaa ni jira. Kan intaloo gurraattii kunis ni jira. Kunoo gaa bifa barbaadaniin rifeensa mataa kana jechuudha. Fiddanii kan keessa yoo luuncaan taane jechuudha akka kana dhabaat
bareeffachuu ni dandeessanii kooti jettanii suuraa keessan namatti ergitan jechuudha. Sorry. Amma wanna gurratti kaawwatan yookaan marayaa adda addaa kunoo marayaa illee ni jira, kaarabaanni illee ni jira kunoo kan mormaa kun warqiin mormaa kun ni jira. Fakkeenyaaf ofii tolfadheen sin agarsiisaa kunoo asirratti arguu danda'e. Maaliifuu kun waan guddaa ta'eef jechuudha. Kunoo akkuma asirratti irraa beekamuun sanaan galle kunoo ni argitan jedhee yaada. Kunoo ka barbaadan itti keewwattan jechuudha. Itti sirreeffattanii sana booda waa tokko isin irraan beeku keessanumaa jedhaa namni. Itti aansuudhaan dhugoo kana laal ka gurratti kaawwatan kan bifa barbaadaniin kunoo tinaaf kaa'u jira jechuudha. Yoo isinitti mul'ata ta'e hin beeku ofiin geesseetti kaa'a. Isinitti hin qajeelchan ofiin gurra keessan ija keessanitti bakka barbaadan isiniif kaa'a. Kunoo argitanii kunoo akkanatti gurra keessanitti bifa barbaadan warqii barbaadan kunoo haala kanaan jechuudha itti kaawwachuudha dandeessanii. Kana fakkaata barnoonni keenya irraa YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatinaa. Iccitii kana mochuu namatti ni maaliif jennaan namni akka keessan bareeffata. Yoo akka keessan bareeffate hundinuun baraa. Kanaafuu immoo akka isin qofti bareeffattama warri akka app qofti. Innaa kanan siniin jedhaa YouTube channel keenya dhugaa siniin sitti machuudha. Share nu godhaa, like gochuu raafate. Namni yoo 300 ilaale mee like yoo gootan maal ilaala akkuma kana yoo tokkitti gootan maal rakkoo qaba. Comment illee xaafa barreessa. Kana fakkaatan siniin jedhaa yeroo biraatti nan walitti deemutti.